Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromiyaatti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fulbaana 2/2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa maal barannee maalitti tarkaanfannaa jedhutu isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Urjii Bilisummaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo fi naannoo ishee keessatti hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoo irratti jumlaan raawwatamaa jiraachuun himame. Gootichi Oromoo Adam Diimaa wareegamuun dhaga'ame. Waltajjii marii abbootii gadaa Oromiyaa wajjin hoteela riizoortii Sodareetti taasisan irratti abbaan qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa duulaa Oromoo gochuun muudan. Godina Arsii Ba'aa magaalaa Minnee keessatti kaabinee gandaa fi basaasaa mootummaa abbaa irree faashistii wayyaanee saaxilaman. Lolli aanaa Fantaallee gandatuutti bakka Qorkee jedhamtutti agaazii fi uummata Karrayyuu gidduutti itti fufee jiraachuun saaxilame. Babal'ina oduuf Jaalleejiitu gada. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo fi naannoo ishee keessatti hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoo irratti jumlaan raawwatamaa jiraachuun barame. Godina Wallagga Lixaa fi naannoo ishee keessatti ilmaan Oromoo adamsee hiisisuu irra darbee dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu fi ittiin dhiqachuun kan beekamu namni maqaan isaa Ifaa Tarfaa jedhamu hoteela Urjii jedhamu magaalaa Najjoo keessaa kan qabu yommuu ta'u, yakkamaan kun yeroo ammaa kana hoteela isaa keessatti waraana wayyaanee nyaachisaa fi mootummaa wayyaanee waliin ta'uun yakka duguuginsa sanyummaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa akka jiru bira ga'amee jira. Namichi kun hojii diinummaa kanarraa deebi'uu diduun hojii idilee isaa godhachuun yeroo ammaa kanas ilmaan Oromoo sabboontota ta'an magaalaa Najjoo fi naannoo ishee keessa oliif gadi deemuun mana hidhaatti guursisaa akka jiru qeerroon naannichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Kan ajjeesisee fi kan biyya ariisisee malees yeroo ammaa hiisisee mana hidhaa wayyaanee keessatti dararsiisaa kan jiru keessaa dargaggoo Ashannaa fi Guddinaa daldalaa, dargaggoo Faqqadaa Ashanaa daldalaa, Mazgabuu Ittafaa daldalaa, Warraaqsaa Ittafaa daldalaa kanneen ta'an hedduu isaanii keessaa haga tokkodha. Gootichi Oromoo Adam Diimaa wareegamuun dhagahame. Adam Diimaa Harargee Lixaa aanaa Dodobaa naannawaa Biyyoo Karaabaatti waggoota dheeraaf wayyaanee humna qawweetiin itti fincilee hawaasa naannoo ijaaree wayyaanee fi lukkeelee ishee bahaa gala dhorkaa ture. Halkan edaa bakka jirutti erga marfamee booda dhukaasee agaazii ja'a bakkatti ajjeese. Jarris boombii gamaa gamanaa itti haraniin galaafachuu danda'anii jiran. Adam gootummaa isaatiin naannawaa sanatti hedduu waan sodaatamuuf hidhattoota gandaa fi liyyuu poolis naannawaa Somaaleettis uummata irraa dhorkuu nama danda'ee ture. Bifuma wal fakkaatuun jaalli isaa Eeliyaas Aliyyii Firii baatilee muraasa dura gootummaadhaan akka wareegame tures gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu biraan waltajjii marii abbootii gadaa godinoota Oromiyaa mara irraa walitti dhufan marii guyyaa 3 hoteela riizoortii Sodaree taasisaniin milkiin xumuratan. Nuti abbootiin gadaa Oromoo rakkoolee hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa hiikuuf mootummaa fi uummata gidduu taanee hojjechaa turuun keenya ni beekama. Keessattuu rakkoolee nageenyaa biyya keenya keessatti uumamee ilaalchisee yaada furmaataa akka mootummaaf dhiyeessinetti hojiirra oolee hin jiru. Gaaffilee uummatni qabatee hiriira bahullee abbootiin taayitaarra jiran gaaffii uummataa kana seeraan dhiyaatanii deebii kennuurra humna waraanaa qofaan fayyadamuun rakkoo hiikuu hin dandeenye. Sababuma kanaan yeroo yeroodhaan reebichi, ajjeechaan, hidhaan uummata keenya miidhaa jira. Kanaafuu shakkii qofaadhaan hidhaa fi reebichi ajjeechaan hammaataa jira jechuun yaada ijoo dubbii isaanii irratti mari'ataniiru. Dhuma irrattis gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo waltajjii marii abbootii gadaa Oromiyaa wajjin guyyaa 3 hoteela riizoortii Sodareetti taasisan irratti abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa duulaa Oromoo gochuun muudan. Obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa artistoota Oromoo kan yeroo dhukkubsatan yaalsisuu fi uummanni beelaaf yeroo saaxilamutti kan beela baasuun beekamu tokkicha haga 100 jechuun gabaasaan keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof bakkicharraa nuuf himeera.
Godina Arsii Bahaa magaalaa Minnee keessatti kaabinee gandaa fi basaasaa mootummaa abbaa irree faashistii wayyaanee maqaan isaa Abdallaa Hasuu Jeelaan jedhamu kan namoota baay'ee hiisisuu fi ajjeesisuu dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasisuu keessaa harka qabaachaa ture akka irraa dhaabbatuufis itti himamee kan dadhabame yoo ta'u halkan keessaa sa'a 3 irratti humna hin beekamneen tarkaanfii irratti fudhatameen ajjeefamuu maddeen gabaasan. Dhumarratti lolli aanaa Fantaallee ganda Xuuxxii bakka Qorkee jedhamutti Agaazii fi uummata Karrayyuu gidduutti guyyaa hagayya 28 bara 2016 irraa jalqabee haga guyyaa har'aatti adeemsifamaa jiraachuu maddeen keenya eeraniiru. Kanumaan walqabatee uummanni guutummaan mirga isaaf falmatee weerartuu fi ergamtuu mootummaa wayyaanee kan taate humna waraana Agaazii jedhamtu 2 ajjeesuunis himame. Akkasumas uummata irraa namni 7 ol madaa'uun namoonni 3 ol ajjeefamuun gabaafame. Namoota wareegaman keessaa kan maqaan isaanii dhaqqabe Habukkoo, Fantaallee Roobaa fi Fantaallee Waaqoo kanneen jedhamanidha. Kanneen madaa'an keessaa immoo Boruu Dukkuulaa, Boruu Ayyaanoo, Roobaa Jiboo fi Shaamballii Matoo Boorraa kanneen jedhaman keessatti argamu. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jennee kanumaa qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Tatate selo la kerron safayona. Tatate selo la kerron safayona. Aware selo la dirre kuno. Aware selo la dirre kuno. Tatate selo la kerron kuno. Tatate selo la kerron kuno. Dupin boreto. Aware se. Yo dide jabato. Aware se. Obsistan kajarbu. Aware se. Kaiga Oromoon Awaarese farda saadhaate Awaarese gabrummaa buqqeessu Awaarese eeboo saagarate Awaarese ati goota jeesse Awaarese shimala harka keesse Awaarese galaa guduunfite Awaarese lolan makoo jette Awaarese mirgaan gali jette Awaarese eebbaan geggeessiti Awaarese naachisin diina Awaarese haala abbaa kee jetti Awaarese alagaan baannatus Awaarese firri firaaf dhiige Awaarese qeerroo wal qabate Awaarese bilisummaa fiige Awaarese ejjennoon isaa tokko Awaarese isa addan baane Awaarese kaayyoon isaa tokko Awaarese kan harkaan facaane Awaarese abdiin amma ife Awaarese dukkana dhokseera Awaarese mucaa bilisummaa Awaarese kunoo qabsiifneerra Awaarese uf boodan deebinu Awaarese ammatti fufneerra Awaarese faajji walabummaa Awaarese amma nuuf cimeera Awaarese sanyii goota Oma shakkii numa moona qeerroo kiyyaa sanyii goota Oma shakkii numa moona Oma shakkiin numa moona Oma shakkiin numa moona Oma shakkiin numa moona. Selo la konni safayona. Tatate selo la kerron safayona. Tatate selo la kerron safayona. Aware selo la dirre kuno. Aware selo la dirre kuno. Tatate selo la kerron kuno. Tatate selo la kerron kuno. Keriti Oromoo Awaarese lololtu liljetti Awaarese murannoon biyya ishee Awaarese waardiyyaa dhaabbatti Awaarese qeerroon konni lixa Awaarese diina biyyaa fixa Awaarese qeerroon konni bahaa Awaarese kuma abbaasaaf bahaa Awaarese qeerroon konni kibba Awaarese tokkoo saatu dhibba Awaarese qeerroon konni kaaba Awaarese diina mataan naaba Awaarese inda gannu yoomu Awaarese gocha ishee kaleessa Awaarese duubatti hin deebinu Awaarese dhahaa barbadeessa Awaarese ilaaltu gonkumaa Awaarese dhaala abbaa kooti Awaarese jedhee ka'ee booreen Awaarese seenegaa qabsootti Awaarese tokkummaa cimsannaan Awaarese galmi waan fagaatu Awaarese jabaaddu lammii koo Awaarese
daraara akka birraa fooliin kee urgaa'u aarsaa kee kaleessa qeerroon kan milkaa'u karaa ati sarbee birmaduu nuuf laata imaana kee kana eenyuuf nyaata sanyii goota Oma shakkii numa moona qeerroo kiyyaa sanyii goota Oma shakkii numa moona omaan shakkiin numa moona omaan shakkiin numa moona omaan shakkiin numa moona qeerroon konni dhitaa hin beelofte moonnee botte yaabbee qeerroon konni bahaa hin beelofte moonnee botte yaabbe qeerroon konni kibbaa hin beelofte moonnee botte yaabbee qeerroon konni kaabaa hin beelofte moonnee botte yaabbe Maal barannee maalitti tarkaanfannaa? Adda bilisummaa Oromoo yaadessaa kenna waaqni Oromoof kenne badhaasa hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duujarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nukaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nukaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Uummanni Oromoo hagayya 6 bara 2016 gocha seenaan bara baraan yaadatamu galmeesse. Oromiyaa mara keessatti hiriiree ajjeechaa nurraa dhaabaa biyya keenya keessatti ofiin of bulchinee nagaan haa jiraannu. Humna waraanaa nurraa kaasaa lammiiwwan keenya mana hidhaa keessatti dararaa jirtan fiikaa lafa keenyarraa nu buqqisiisuu dhaabaa biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta'uu keenya baraa jedhanii bakka hundatti sagalee isaanii dhageessisanii. Seenaa Oromoo keessatti guyyaan kana fakkaatu kanaan dura hin argamne. Seenaa addunyaa keessattis har'a dura biyya akka Oromiyaan bal'attu keessatti uummanni miiliyoonotaan lakkaa'amu guyyaa tokko waliin hiriiree sagalee isaa dhaggeeffachuu dhaga'ees dubbisees hin beeku. Hagayya 6 seenaa Oromoo keessatti qofaa otoo hin taane seenaa addunyaa keessattis iddoo olaanaa qabaata. Uummanni Oromoo bakka jiru hundatti boonuu qaba. Gama biraan hagayyi 6 bara 2016 guyyaa gaddaa ta'ee bara baraan yaadatama. Lammiiwwan lakkoofsaan 50 ol ta'an haala suukanneessaadhaan ajjeefamanii wareegama bilisummaa ta'aniiru. Dhibbootaan kan lakkaa'aman madaa'aniiru. Lakkoofsi isaanii kan hin beekamne mana hidhaa galaniiru. Maatiif firri ollaaf biyyi gaddaa jira. Bahaa hanga lixaatti kaabaa hanga kibbaatti Oromiyaan maatii gaddaa jiru ta'uun ifaadha. Isaan kanas seenaan bara baraan ni yaadata. Gadda kana keessaa ba'uun kan danda'amu injifannoo booda. Hagayyi 6 bara 2016 maal nu barsiisee darbee? Adda bilisummaa Oromoo yaadessaa kenna waaqni Oromoof kenne badhaasa hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duujarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nukaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nukaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Akka ilaalcha kootti barnoonni tokkoffaan Oromoon dammaqee mirga isaatiif falmachuuf ka'uu isaati.
Bara Oromiyaan harka diinaa galte sana Oromoon waliin beeku ture. Gabroonfataan nu keessaa gariin yeroodhaaf firoonfatee isa kaan diinoonfatee tokko tokkoon biyya keenya dhuunfate. San booda hunda keenya gabroomse. Seenaa kana guddaan seenaa kana gaddaan yaadanna. Amma sun jijjiiramee Oromoon tokkoomee kutannoo guddaadhaan ka'eera. Addaa addatti qoqqoodamnee irbaata diinaa ta'uun hafeera. Gabroonfamuunis bilisoomuunis kana booda walumaan dhaabbanneeti. Dhugaan kun Oromiyaa bal'oo keessatti hagayya 6 bara 2016 dhiigaan barreeffamee seenaadhaaf gabaafameera. Kenne badas hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duuri jarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Kan lammataa maal baranne akka ilaalcha kootti diinni mirga keenya nu sarbee jiru garaa laafina takkaallee akka hin qabne ta'uu isaati. Hanga Oromiyaan bakka adda addaatti dhiigni dhangala'uu dhagahutti mootummaan wayyaanee har'a akka kaleessaa uummata nagaa irratti dhukaasa hin bantu ta'a shakkii jedhuun qaban ture. Shakkiin kosuun hiriirri Oromoo guddichi jalqabamee sa'aatii tokkotu hin guutiin deebi'anii dhagahuuf eegaa hin turre argate. Diinni duruu diinuma ta'uun balaqqiin ifee natti mul'ate. Lammiiwwan akkuma kootii hubattan hedduudha jedheen amana. Kana booda shakkiin takkaayyuu jiraachuu hin qabu. Mootummaan wayyaanii aangoo irra turuuf uummata nagaa miiliyoonotaan lakkaa'aman ajjeesuu irraa boodatti hin deemu. Barnoota kana uummanni Oromoo barateera jedheen amana. Edda kana ta'ee kana booda maalitti tarkaanfannaa? Gaaffii kana gaafachuun gowwaa nama fakkeessa. Deebiin ifaa waan ta'eef. Sangaan iyyuu qalachuuf yeroo yaalan lubbuu isaa hambifachuuf ni dhidhiittata miti. Ilmi namaas ajjeefamuu irraa of hambisuu filachuun gaaffii maalii qabaare? Gowwaa nama fakkeessa iyyuu yeroon ammaa kun kan itti gaaffii kana itti wal gaafannu. Deebiin uummata Oromoo maal akka ta'e hunduu beeka waan ta'eef himuun hin barbaachisu. Haala keessa jirru irratti edda walii gallee maal gochuu akka qabnu wal gaafachuu qabna. Kana yeroo goonu dhugaa ifaan itti fakkaatu wal sodaa tokko malee walitti himuun dirqama ta'a. Hubannoo kanarraa ka'een waan dhugaa natti fakkaatu kanaa gaditti hin barreessa. Gariin namaa gaddisiisuu koo akka hin oolle durseen beeka. Kanneen natti gadduuf jiraniin durseen dhiifama naaf godhaan jedha. Egaa waan yaada koo keessa guutee jiru futtaafachuufan jedha na of kolchaa. Oromo oyadasa kenna wagni Oromo kenne badas hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duuri jarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Haayilee Fidaa gooticha Oromoon yaadadha. Waggaa 2 wal wajjin mana hidhaa tokko keessatti edda hidhamnee booda na biraa fuudhamee ajjeefame. Maaliif maqaa nama du'ee kaaftaa kannaan jettan yoo jiraattan deebiin koo gabaabaadha. Haayilee Fidaa sabni dammaqee dhaabaan gurmaa'e hidhannoo argate ni injifata jedha ture. Jechi isaa kun haala amma Oromoon keessa jiru wajjin kan wal qabatu waan ta'eefan maqaa nama du'een kaase. Akkuma olitti tuqee ture Oromoon dammaqeera. Dhugaa kana lammaanis halagaanis sirriitti hubateera. Lammiin yeroo gammadu halagaan sodaa keessa galee jira. Kun dhugaa shakkamuu hin danda'amne natti fakkaata. Haal duree injifannoo 3 Haayilee Fidaa lafa kaa'e keessaa tokko guutee argameera jechuudha. Hundi keenya kanaaf gammaduu qabna. Uummata Oromoo biyya keessa jiru keessumaa qeerroo irraa maaltu eegama?
Dirqamni guddaan natti mul'atu bakkaa bakkatti haala ammaa caaluun wal ijaarudha. Wal ijaaruu jechuun koo wal kakaasanii hiriira waliin ba'uu qofaa miti. Inni ammaayyuu itti jirama. Ijaarsa bor yeroo uummanni injifannoo argatu bakkaa bakkatti biyya bulchuu danda'u uumuu barbaachisaadha jechuu kooti. Ijaarsi akkasii qaamolee adda addaa of jalaa qabaata. Fakkeenyaaf kan bulchiinsaa, kan nageenyaa, kan ittisaa fi kan kana fakkaatan gabaabumatti ijaarsa gulantaa gandaatii aanaatti, godinatti dirqama bulchiinsaa ba'uu danda'u jechuu kooti. Kini badas Idano jabe fadu Mudide sadani dadu Garan keso juidara Kawen keso harkara Batala nukasi wabo Bimpine toda gara Batala nukasi wabo Bimpine toda gara Oromoo biyya alaa jiru irraa immoo maaltu eegama? Dirqamni guddaan qabu uummata biyya keessatti diina dura dhaabbatee abbaa biyyummaaf falmaa jiru haala qindaa'aa fi itti fufinsa qabuun deeggarudha. Jiruun bor otoo hin ta'in har'a jalqabuu qaba. Garee qabsaa'ota godinaalee Oromiyaa keessa jiran wajjin hariiroo uumuudhaan deeggarsa biraan ga'uu danda'u godina hundaaf uumuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf garee godina Arsii Lixaa irratti xiyyeeffatee qabsaa'ota godina sanaa jiran wajjin hojjetu. Godinaalee hafaniifis akkasumas. Akkanaan hojjechuun waan lama gargaara. Tokkoffaa ijaarsiif qabsoo wal fakkaataan bakka hundaatti akka jajjabaatan taasisa. Lammaffaa godinaaleen hundi quba wal qabaatanii akka waliin socho'an jajjabeessa. Jiruu kana fakkaatu hojjechuuf Oromoon biyya ormaa jiraatu bakka hundatti walgahii godhachuun itti mari'atee ejjennoo tokko irra gahuu qaba. Walgahii akkanaa qopheessuuf gareen qindeessuu tokko dhaabbachuu qaba. Gareen kun karoora baasee walgahiin hawaasa Oromoo Ameerikaa Kaabaatti, Awurooppaatti, Awustiraaliyaatti akkasumas biyya Arabaatti haala wal fakkaataadhaan akka qophaa'u taasisa. Ejjennoon wal fakkaatu akka fudhatamu taasisuuf jiruu barbaachisu hojjeta. Dhimma kanarratti Oromoon biyya ormaa jiraatu mari'achuu qaba. Barruu barreessaa irraa fudhatame horaa bulaa. Oromo oyadasa Kenna wagni Oromo kenne badas Idano jabe fadu Mudide sadani dadu Garan keso juidara Kawen keso harkara Batala nukasi wabo Bimpine toda gara Batala nukasi wabo Bimpine toda gara Dugan Gasa falmatu Sabatu kurfami fiada Jadi dukin rafu Terkan fatan dugan Gasa falmatu Sabatu kurfami fiada Jadi dukin rafu Sabasan adukku satu Kapso kitan male Ben bisa berkoritan Bayitu Lole bombi darbata bilisumma gonfachuu wobon falmata galma geessi malee naftu waadaan ummata kanaaf halkaniif guyyaa nu jirrakkata gattaa'ee dhiisee lole bombi darbata bilisumma gonfachuuf wobon falmata galma geessi malee naftu waadaan ummata kanumaaf halkan guyyaa qorraan gubata. Idano jabe fadu Mudide sadani dadu Garan keso juidara Kawen keso harkara Batala nukasi wabo Bimpine toda gara Batala nukasi
bilisummaa yoo injifannoodhaan nu galii qeerroo bilisummaa injifannoodhaan nu galii qeerroo bilisummaa mimmiliqii lolii qeerroo bilisummaa uummata daannoon kee qeerroo bilisummaa maqaa maqee dha'uu qeerroo bilisummaa sodaata diinni kee qeerroo bilisummaa laga keessa deemaa qeerroo bilisummaa akka ilmaan qeerransaa qeerroo bilisummaa diinni muddamteetti qeerroo bilisummaa dhukaasi rasaasa qeerroo bilisummaan injifannoodhaan nu galii hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duuri jarraa kawween keessoo harkarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee toodhaa garraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee toodhaa garraa. Lafeen na jabuus kan uummata saafalmatu galatan nabu qabsoon uummataatti fufee daran finiine woboon jarjaraa jira galuuf finfinnee woboon jarjaruuf jira galuuf finfinnee hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duuri jarraa kawween keessoo harkarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee toodhaa garraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee toodhaa garraa. Qeerroo bilisummaa injifannoodhaan nu galii injifannoodhaan nu galii qeerroo bilisummaa ummati kee marti qeerroo bilisummaa si cina dhaabbata qeerroo bilisummaa kan namaatti hin buune qeerroo bilisummaa mirga isaa falmata qeerroo bilisummaa nama dhugaaf deemu qeerroo bilisummaa rabbitu gargaara qeerroo bilisummaa injifannoon galtaa qeerroo bilisummaa guma isaa galgala qeerroo bilisummaan injifannoodhaan nu galii hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duuri jarraa kawween keessoo harkarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee toodhaa garraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee toodhaa garraa battalaa dhukaasi woboo. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa keenya guyyaa biraan hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.